karaa koo irra deddeemti yeroon karaa isa bichaa qabanatti wakka karaa koo irra deddeemti yeroo hunda karaa irra deemu ittiin argaa oola karaa hojii kootii anna godhate siiruman argaa salaamantaa keessaa muqqiftee naan jetti. Salaamantaa keessa ofirraa kaatee waan isin naan jettuufin sitti deddeebi'uu guddifti karaa deemti jechuudha. Wanni akka gaaddudduuti kaanuma nama isuma jala jirti qalbii waan isii bira jiruu fi isa bira jiruu fi karaa isaarra deddeemaa walitti argaa isaa waan. Shamar kafuun akkam jirtu hordoftoonni Ibrahim Orotub keessummaa keenya ijoollee keenya deeggarsaatti walitti deebinee dhufnee jirra. Nagaa wal gaafattu deeggarda isinii ibsanii jiran egaa eenyummaa isaanii sirriitti beektan hin se'aga ammas qabannee wal guurrannee dhufnee jirra. Akkasumatti hordoftoonni keenya hundi hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Warri laayikiin godhin laayik godha, sheerii warri maatii keenya hin ta'in subscribe godhaa bakka diimtuu sana tuqaati. Akka itti maatii nuu taasisaniin jenna badhaa galatooma salaamataa waliin jennee gaafii keenyatti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Ibrahim Orotub nagaa keessanii isiniin jenna. Galatoomi ulfaadhu akkasuma innis nagaa isin gaafatee walitti deemnaa sagantaa keenyatti deemnee gaafii keenyatti. Hayyee galatoomi Ibrahim Orotub affeerraa kan keetiif hordoftoota kee hundaafuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi keenya qilleensa irraan bararee isinaa ga'uun jedha. Eeyyin Ibrahimiif amma istuudiyoo isaatti argamuudhaaf baay'ee isa galateeffannaa yaada qabuutii fi galatoomi ulfaadhu baga nagaan dhuftan isiniin jecha egaa hordoftoota keenyaa fi jaalatamtootaaf kabajamtoota qaqqaalii. Wanni isiniin jechuu barbaade wanni nu qabannee dhufne waa qabannee dhufne wanni nu qabannee dhufne summaanni jettanii gaafii isinitti ta'aa jira. Adda immoo waan gaafadhaafani gaaficha kana akkamitti deebisanii laata haala kamiin deebisanii haala kamiin gaaficha kana deebisanii isa jedhu gaafichi waa'ee maaliiti yeroo baay'ee waa'ee jaalala gaafii waa'ee jaalalaati. Jaalala gamaaf gamanatti gaafadhee jaalalli yoo jiraate kan addunyaan waliin jiraachuu dandeessu. Jaalalli yoo hin jirre immoo silaa ogaa jiraachuu hin dandeessanii. Kanumaaf jaalala irraa haasofna jechuudha. Gidiyaadhaa kana irrattis wanni dhabame jaalala dhugaatu. Jaalala dhabame gamaafis gamanattis achiif achitti. Jaalalli dhugaa immoo eessaa dhufa isa jedhuuf iyyuu jaalala dhugaa barbaaddataa jirra. Jaalala dhugaa kan fidu eenyuun nenneeti namni fidus numa waan ta'eef isinuma waan ta'eef. Keessa barbaadu jirra. Keessa barbaadu jirra waan ta'eef. Mee amma dhumaatti gaafii tokko amma shan yookaan amma jaha baay'ee miti sanan isaan gaafadha akka isaan deebisan wajjiniin taalala hakkina jirus koomentii jedhatti barreessaa. Nu jajjabeessaas koomentii jedhatti barreessuun maaliif yaada keessan qeeqa keessan koomentiin barbaachisaadha koomentii jedhatti nu barreessaa isiniin jenna ulfaadha. Gaafiin mata dureen isaa gaafii waa'ee jaalalaa sagantaa keenya jedhee jaalala dhugaa kan jettu kan gaafa umriin namaa meeqaati jedhaa isarraan ka'a. Jaalala dhugaa kan jettu kan gaafa umriin namaa meeqaati? Galatoomi isin jedha. Jaalala dhugaa meerra deebiin. Jaalala dhugaa kan jennu kan gaafa umriin namaa meeqaati? Namni dhugaadhaan kan jaalalatti seenee jaalachuu danda'u gaafa umriin isaa meeqaati? Hayyee galatoomi isin jedha. Jaalallee waggaa 20 fi 20 haga 15 haga 20 gidduutti kan jaalala jammartee jechuudha. Kan dhugaa ta'e jechuudha. Dhugaa ta'ee booda deemee dhaqee karaa bultii ijaaruu gaa'ela ijaaruu fa'aa kan ta'u kan deemu achirraa kaasee jechuudha. Eeshi galatoomi ulfaadhu gaa amma jaalallee dhugaan gaafa umrii meeqaatii jennaan 15 hanga 20tti sun dhugaadhaan jaalatamuu danda'a jedhee jira. Galatoomi falmata. Eeshi yeroon jaalalaa ni darbaa jedha isan gaafadha. Eegaa yeroon jaalalaa ni darbaayii jedha akkamiin. Okay akkasuma galatoomi yeroon jaalalaa darba hin qabu. Yeroon jaalala darba hin qabu garuu jaalala kana yoo ati dabarsitellee numa darba yoo ati qabattellee numa qabatta jaalala kana. Jaalalli yeroon isaa hin darbu jechuudha. Yeroon jaalalaa hin darbu jechuudha. Ittuma fufaa jechuudha. Ittuma fufa jaalalli.
yoo itti dabarsuu barbaade dhaabuu barbaade nama dhaaba malee. Nama dhaaba malee jaalala kun dhaabbatuu hin danda'u. Jaalalli ittuma fufaa yeroon jaalalaa hin darbu yeroon jaalalaa yeroo kamiyyuu jaalalli jiraataadha jechaa jirta. Eeshi jaalalli umuriidhaan ni daangessaa jedha. Lammaffaa taane. Jaalalti umuriidhaan hin daangessu. Jaalalti bakka sa'aatii hin filatu umuriidhaan waan daangessu tokko hin qabu. Jaalalti jaalala waan ta'eef. Ittuma fufaa jechuudha. Ittuma fufaa. Galatoomii ulfaadhu isaan jenna gaa jaalalli ittuma fufaa jira isinis itti fufaa bakka jirtan jalan dhaabinaati. Wal jaalladhaa. Wal jaalladhaa. Jaartinii jaalladhaa siin jaalladhaa. Jaartinis wal jaalladhaa jaalannis wal jaalladhaa obboleessi obboleessa jaalladhaa. Rabbiin jaalannu jedhuutti argamsiisu isiniin jedha. Amma itti aansee maali qabeenya dhabuu moo jaallattee qabaattee dhabuu moo jaallattee dhabuu irra filattaa jedha. Filannoodha inni kuni qabeenya horattee dhabuu moo jaalallee jaallattee dhabuu irra filattaa jedha. Fakkeenyaaf addunyaa maallaqaa hortee kaatee waan horte sana dhabuurra dhabdee dhabuu moo jaalallee kan jaallatte yookaan waan jaallatte tokko yookaan fakkeenyaaf jaartii keellee haa ta'u yookaan jaalallee keellee haa ta'u nama jaallatte sana dhabuu kam dhabuu sii wayyaa kana keessaa. Qabeenya sana dhabuu moo jaallattee waan jaallatte sana dhabuu jaalallee keessa dhabuu sii wayya. Lachuun baay'ee jabaataadha. Jaallattee dhabuu fi qabeenya dhabuu ittisa. Jaallattee dhabuu wayya moo qabeenya hortee dhabuu wayya? Jaallattee dhabuu wayyuu qabeenyicha dhabuudha. Qabeenyicha dhabuudha. Yoo qabeenyicha qabaatte ka jaallattee dhabdee sana argachuu dandeessanatti fakkaata. Qabeenya keetiin hobbittee qaawwama gootee gidee addaa qabeenya waan dura. Qabeenya waan qabne ka jaallatte sana akkamitti si jaallataa baanni? Yoo qabeenya qabaanne jaallachuu. Qabeenya yoo qabaatte jaalala sana illee argachuu hin dandeessan. Bidiruu dandeessu yoo qabeenya immoo dhabdee jaalala sana fuulduratti oofuu hin dandeessu akkamitti jiraattani. Qabeenya yoo dhabde jaalala sana illee fuulduratti oofuudhaaf yoo qabeenya sun waan dhaabbatu ta'e jaalallee keessanaa wajjin haadha keessanaa wajjin yoo hin qabaanne jechuudha. Mungkin jaalalli sun dhaabbachuu malaa jechuudha. Kanaafuu qabeenya wayyeettaati. Qabeenya jaalallee dhabuu wayyeetta. Qabeenya tafee. Garuu waan tokkotti murteessuu qabnaa mire. Waan tokko gaa filannoo uma tokko. Uma tokko filannoon akkasuma. Garuu ka jaallatte sana yoo jaallattee kan waliin fuftan taate. Jaalalleen kun fila akkam addanaan baane bara. Jaalallee yoo jennu. Jaalalleen kuni kanuma bultii wajjin ijaarrachuu deemtu. Jaalalleen yaa'anii nama ta'e jechuudha. Nama ta'e kan bultii wajjin jaalattee deemtu yookaan ammallee yoo finnee kan gaa'ela dhaabbattee ta'e kan gaa'ela dhaabbatte sun taane kan ganaa dhaabbachuu deemtu yookaan walii beellamtanii jirtanuma. Guyyaa walii nikaa walii hidhattanii guyyaa akkanaa wal bunaa. Yookaan qabeenya dhabdee sana filachuu qabeenya kee kenniteetuma bakka harka duwwaa taatee yookaan isii kennite qabeenya kee amma tokko kan irratti murteessinure tokko. Ka jaallattu sana qabeenya sana irra dhabuu wayya sanatti hambateessin. Anis yoo jaalallee taate jaalallee sana yoo jaallatte wal jaallattan taatan qabeenya sana waliin yookaan wal jaallattan taatan qabeenya sanallee fiduu dandeessin. Hojjettanii? Hojjennee qabeenya sana fiduu waliin. Wal jaalallee jiruuf? Jaalallee waan jiruuf qabeenyi dhufuu ni danda'a jennee kanarraa murteessina. Egaa argitaneettu jaalallee dhabuu jaalladhee dhabuurraa qabaadhee dhabuu wayyaa jedhe waan hin qabu tokko dhabuu wayyaadha. Isinii galansiyaa qabaadhee dhabuu wayya qabeenya dhabuu wayya jaalallee koo dhabuurraa maaliif jaalallee koo yoo dhabe sammuun na dhiphataa hirriba rafuu halkan guyyaa dheedhaan bulaa guyyaa halkan jedhaan bulaa. Kanaafuu waan sammuun na dhiphatuuf qabeenya sunis na fayyadu. Sammuu ijaartuu waan taateef. Sammuu ijaartuu waan taateef addunyaas wajjiniin horreefinaa jedhaa jira. Bareedduudha yaadni isaa haa ta'u ishee mee isin gaachilatti waan jettan nuti ilaalla. Waan isin jettan immoo achitti koomentiidhaan jalatti akkasii akkasuma sirriidha. Isiniif dhiibnagaa kana fe'ee. Sana isiniif dhiibnagaa. Warri dhaggeeffattan amma dhumaatti akkasii yaada nu keessan of dhiiqamna. Qabaattee dhabuu irra tokko filadhu jedhee filatee jira. Jaalallee keetii yookaan haadha manaa isan gaafadha.
jaalallee kee yookaan haadha manaa keetii wanni ati dhiifama hin gooneef maali yoo isiin balleessiteedha. Fakkeenyaaf haadha manaa isaa fakkeenyaaf haadha manaa kee wanni ati dhiifama hin gooneef yoo isiin maal balleessite. Haadha manaa kiyyaa. Haadha manaa kiyyaa wanti ani dhiifama isheedhaan goone akka tokkotti yoo isiin daa'ima garaa isheetii qabu garaa isheetii baastee dhiifama hin godhuuf. Yoo isiin ilmoo kiyya garaadhaatti qabattee jirtu kan baafte eeyyama koo ala yoo isiin baaste dhiifama waan hin godhuufi natti hin fakkaatu. Garuu itti darbuun danda'a. Gaafanna. Fakkeenyaaf yoo fedhii keetiin alatti isiin baatu sooti kuma hin qabne jechuudha. Dhiifama godhuuf hin danda'u. Jalatti walii galtee beekaa baaste dhiifama godhuuf. Isin beekaa baafte. Argitaniittu dhageessanii jirtanii ilmoon isiirra yookaan garaa isiitti qabattee jirtu fedhii kootiin alatti yoo isiin beekaa waan ofirraa baaftu taate yoon irratti bare nama sanaaf jaartii kiyya sanaaf yookaan dhiifama godhuufi jedhee jira. Egaa gaafii bareedaa deebiinsaas bareedaa jedheetii yaada ga'anii jaalalleen kee yookaan haati manaa kee gaafiidha tattaanu san gaafadha. Jaalalleen kee yookaan haati manaa kee nashiidaa tokko naafi affeerii yookaan sirba jaalalaa tokko naafi affeerii yoo isiin siin jette kam affeertaa mee maal affeertaa kam jette affeertaa gaafiidha. Jaalalleen kee yookaan haati manaa kee namni jaallatu tokko nashiidaa tokko naaf jedhi. Yookaan sirba jaalalaa tokko naaf jedhe yoo isin jette sirba akkamii jetta nashiidaa akkamii jetta kana keessaa tokko. Nashiidaa keessa nashiidaanuma ta'ee nashiidaa keessa raayyaa abbaa machaa affeera. Nashiidaa raayyaa abbaa machaa maal jedhe? Kan wallaahi lubbuu koo asirraan qusadhu kan jedhu sana affeera. Kudha jaaffaa. Jaaffaadha jechuudha. Akkasiin jedha. Kana nashiidaa affeera jechuudha. Maashaallah nashiidaa affeera inni baay'ee bareedaadha. Kan itti aanu isan gaafadhaa jaalalli dhugaa gaafa si qabee akkam nama gooti jedha. Jaalalli dhugaa gaafa si qabde akkam nama gooti. Jaalalli dhugaa gaafa nama qabde. Dhiira keessattuyyuu fakkeenyaaf nama dhiiraa kana sumaayyoo umarraa qabdee. Jaalalli isa tokko kan soba yookaan kan akkanumaan ittiin haasa'aa hin jirti miti. Inni dhugaa immoo gaafa si qabe akkam si godha. Jaalalli dhugaa gaafa si qabu nyaatallee si hin barbaachisu. Nama sana arguudhaaf ni jira miti egaa sa'aa 24 yaada kee achumarratti ni deddeemta arguu barbaada nama sana. Nyaannaa sitti hin tolu. Waan hedduu si godha jaalalli. Yoo nyaatallee sitti hin qabatu. Halkanoo guyyaa siin jedha guyyaa halkan siin jedha. Isuma lafti ganamaa waan lafti dhiyeessitti waan lafti dhiyeessitti fakkaata. Gaafa jaalalli dhugaa si Sa'aatiin sagandee sitti ta'a waan ta'eef. Jaalatee beekaa. Kana jechuudha. Jaalalli dhugaa haala kanaan yoo isii arge bichaa siif ifa jechuudha. Yoo isii arge bichaa gammachuun kan koollee jireenyi koollee nyaachuu goonillee yoo isii argadhe. Akkasii jetta namni jaalalli dhugaa gaafa nama qabu haala kanaan nama dhiphisaa ammas argatanutti jechuudha. Amma yookaan isa argatanutti. Akkasuma kanumatti aanseen si gaafadhaa kanadha. Isin lammanuu nan gaafadha kana. Irratti kan darba amma waan sirka jiruufi. Shamarran tokko jaalalaan qabamtee jechuuf maal amala akkamii agarsiifti? Yookaan na jaallattee jirti jettee kan ati irraa beektu yookaan kan ati irraa argitu akkasiin si jaallatan ati irraa argitu amala akkamii agarsiifti gaafa si jaallatte shamarran? Amala si keessaa amala shamarranii keessaa. Amala shamarranii keessaa gaafa si jaallatte akkam ta'u? Akkam taati? Akkasiin taatu kun gaabeetti akka yaada kiyyaatti karaan deemu kanarratti na eeguu barbaaddi na arguu barbaaddi waan ta'eef yeroo hedduu bunni deebuu isii dhiman arga waan ta'eef mucaan kun natti immoo sodaatti malee na jaallatteeti ta'uu naaf jedhetan itti yaadu sammuu kiyyaatti sitti deddeebi natti dhaga'ame. Karaa itti deddeemtu sana deddeebi marratti argaa ol taate. Karuma kanarratti argaa karuma dhaabbata godhatee deemu kanarratti isheen illee hojii godhatteet miti achirra na hedduu waan ta'eef
namni wanni kun maaliif akka deemti? Natti ibsuu dadhabde malee garuu jaalala koo ta'uu naaf ulaa ta'e jechuun natti dhaga'ama. Kanaaf ani akkasitti waan kanumaa jala deemtu deemaatuma yeroo gadi baatu siiduma argitaa karaa keerra yeroo fakkeenyaaf gaafa mana barumsaa irrattu sa'aatii ati barumsa faadattu. Ati barumsaa deemtu waan kana fa'aa. Sa'aatiin hiriyaa kee bira deemu fa'aa. Siiduma argitaa. Siiduma argee. Salaamataa akkam jettee si quunnamuu dandeessi immoo isheen sun si argiteetuma dhiibti moo waan dubbachuu hin dandeessu? Egaa jechuun wanti irratti na mudatee jiru waan ta'eef kanarratti suma jala deddeemteetuma yookaan salaamataallee siin jechaatuma waa bifti siin agarsiiftu haasawaa yeroo siin haasawtu. Haasaadhuma fakkeenyaaf inni jira miti amma fakkeenyaaf namni tokko namni si jaallatu kun salaamataan isaa tuyyuu kabaja guddaa akka ta'e beekuu qabda namni si jaallatu kun akka biraatti siin jedha salaamatu kanaayyuu nama jaallattu kana yoo fakkeenyaaf dantaatti waltee salaamataa jechuunii fi kan qalbiirraa jettu kun garaagarummaa qaba. Naguma wal gaafachuu keessatti namni si jaallatu kun ija cabseetii nagaa si gaafata si jaallata waan ta'eef. Kaan immoo salaamataa jettee iyyuu akkasumatti. Galatoon. Karaa akkana jedhee jira. Karaa koorri deddeemti yeroon garaa. Karaa isa bichaa qabanatti wakkaa. Karaa koorri deddeemti yeroo hunda karaa irra deemu ittiin argaa oola karaa hojii kootii handa godhate siiruman argaa. Salaamantaa keessaa buqqiftee naan jetti. Salaamantaa keessa ofirraa kaatee waan isin naan jettuufiin sitti deddeebi'uu guddifti karaa deemti jechuudha. Wanni akka gaaddudduuti kaanuma nama isuma jala jirti qalbiin waan isii bira jiruu fi isa bira jiruu fi karaa isaarra deddeemaa wanti argaa isaa waan barbaadde jechuudha itti fakkaata. Yaada bareedduu. Jabaa kan agarsiisu.